داغت يا دادا وكيسة الريف ما لي واحد نبارتي مري آدامي كتو كيساتي هفي بادا وكيسة الريف ما لي واحد نبارتي مري آدامي كتو كيساتي هفي بادا يرون تكوري أولي يرون تكوري كدي كنا ميفو أدوكينا نمن دغتو هنتلقنا بدي دول برنتو مكافتو يادتا سينا نتنقافتا كلب الرابرتنا سينا دريادتا جرون فيكو متواني نما قرطنا hojjaan baasaa hubadha nama tokko qabadha hunduu qabatee numaan numa qabatee namsitti na to'ate wadhaa irraa bara hammas deemuun urrara gariin jarumaa bara fedhii kennan alatti fedha ofii guuttachuu aangoon hunda barachuu makiinaa nu bitachuu dubti nu rabbaafachuu mana nu ijaarachuu mana kennaa nu guurtee ibiddatti nu ulfurtee nu ficcisiisaa turte yaadachiisuu malee nama hin beeytu turte kana deemtee mana jala nu bultee bariitee jennee banna nu maaliif quba qabna barii nutti usuttee manaa gadi nu guttee uffira nu darbite akka kubbaa nu dhiitte dullaa nu caccabsite tumaan nu gaggabsitee lafarra nu harkifte warra keenya gochifte qawweedhaan sodaachifte warra nu duukaa ba'e tuntee nurraa dachaafte makiinaa hattee biddee hulaa teenya irra dhaabte akka waan hattuu taane loltuudhaan nu bartite gidduutti nu balchite giddiin itti nu yaafte osoo walitti boonu warraa hojjaan nu baaftee biyya teenya nu baafte diina jala kurkurtee mana keenyaa nu guurte biyyuma abbaa tokko teenya nu jedhaa turte biyyaa fi jedhaa turte ammallee itti yaada jarri sun nutti gaada harreen nu keessaa baate haayilee achara taatee biyya gurguraa baate dargidhaa ija taate harka keenya nu qabdee biyyaa nu baasaa baate biyya hadha ciccituuf biyya nu godhaa baate reeffi keenya gatame allaatti nyaataa baate garii bineensi nyaate lafeen keenya caccabde matichi achi hafte na qurxamte hadhallee fayyuu dhabde loonti keenya muramne harki itti dabalame gurri dhaga'uu dide ijji keenya nu badde ijji si haa baddu mana keenya nu guurte ibiddatti nu ufurte raasan nu gattee baddee diina jalatti galte diina nu goote ofii fira of goote qabsaa tole akkam jirtan nagaa fayyaadha ardhaan tana humna raayyaa waraana Itoophiyaa obbo Falmataa Oromoo wajjin dubbanna Falmataa Oromoodha humna raayyaa waraana Itoophiyaati obbo Falmataan yeroo ammaan tana ka argamu ajaja loltu ilma Oromooti Falmataa Oromooti maqaan isaatu kanumaan wanni beeksisuu qabu waa'ee politikaa osoo dhugaa jirtu dubbanna obbo Falmataa wajjini Falmataan yeroo ammaan tana laayin irratti argama obbo Falmataa mee tokko naa barreessi sirba kanaan isin affeeraa gasanitti haga Falmataa Ati maqam jijjiiratte kaleessa nama biraa hadhammoo jijjiiramte abboon itti barmeeqa ragaa qabdu haati bu'eennu itti beeka barkam qabsoo eegalte ofii bu'eennu turte eenyuun cabsaatiin turte eenyuun cabsiisaa turte ijoollee manaa guutuu eessatti jattee galte osoo seerri jiraate hin gaafatamtu turte kamana isaati buuti ibiddatti ufurte kumbututee caccabe biyya ambaati hafe gullubbaa dhabame awwaalillee dhabame meeqatu achi hafe meeqatu achi hafe mee hunduu wal gaafadha mee hunduu wal yaada galatooma Falmataan humna raayyaa waraana Itoophiyaati Falmataa Oromooti yeroo ammaan tana loltoota Ameerikaa wajjin leenjii cimaa godhaa jiranii Falmataa wajjin gaafiif deebii goonaa obbo Falmataa Oromoo baga nagaan dhufte obbo telefoona kee akkana garagalchi telefoona kee roteet godhi baga nagaan dhufte obbo Falmataa baga akkam nagaa fayyaa keetii baga nagaan dhufte ilma abbaa gadaa asinillee baga nagaan turtanii akkam jirtu kabajamoof jaalatamtoota uummata Oromoo akkasumas kan gaaffii kanarra gara waltajjii keetiitti illee kan affeerte baay'ee galatoomii wanti arraa kun obbo Falmataan yeroo ammaan tanaa mooraa waraanaa keessatti waan argamaniif
Konnekshiniin ciccitee jira. Obbo Falmataa na dhageessaa? Obbo Falmataan yeroo ammaan tanaa mooraa leenjii waraanaa wajjin treeningii godhaa jira. Obbo Falmataan kaampii waraanaa bakka leenjii jira. Konnekshinii gaarii hin taane. Obbo Falmataa jirtaa tokko tokko naa barreessi. Obbo Falmataa jirtaa tokko tokko naa barreessi. Yaa konnekshiniin isaa haga Falmataan dhufutti Hiriyaa isaa gaafadha. Moorri isaa yaadadha. Ittira cabde lafeen asfara cabde lafeen maqala cabde lafeen jiran mana nu buure jiran nu qabsee lafeen eessaan qabsaa'ee taate maaltu isaanii hafe eessaan qabsaa'ee taate maaltu isaanii hafe Keessa adaadirri laalaa ta'a hundu gaagaatu yaadaalata wankeessa tarree maalee waa hedduu dabaartiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada keessa tarree maalee waa hedduu dabaartiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. garaa ofii dadhabdee waan galeetiin beekti gara itti galtu dhabdee karaa itti makamte akka gooban daacee diina jala kurkurtee karaa mul'isaa dhufte kanaaf ifa taatee nam hedduu argine ganda keessa nu yaate eeggadhaa of eeggadhaa kuni namiifuu galee. Okay, sagaleen kiyya dhagama. My check 1 2. Sagaleen kiyya jira. Sagaleen kiyya dhagamu. Okay, rakkoon jiru sagaleen kiyya ni dhagama. Okay, Obbo Falmataan yeroodhaaf qilleensarraa bu'ee jiran fakkaate. Okay, Falmataa mee amma yaalii godhaa jirra. Ammallee irra deebi'ee nagaa guutuu fi kenneetiin jira. Obbo Falmataa baga nagaan dhufte konnekshiina gaarii kan qabdu mooraa waraanaa keessa waan jirtu. Ayyee xiqqoo konnekshiniin baay'ee rakkisaa. Kanaafuu hanga nu danda'ametti immoo haasa'uuf ni yaalla. Konnekshiniin addaan nun kuttu gara wal bira jiraannan. Sirriidha. Yeroo baay'ee illee waan qabnuuf karaa sanallee haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu kanneen nu dhaggeeffachuufis nu duukaa hirmaattan baay'ee galatoomaa. Turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u jecha kanneen yaada qabdan yaada dhugaa, kanneen dhugaa jaallattan dhugaa. Wanta haqaa irratti waan dubbannuuf kanarratti waan hin taane geggeessuun wanta adda addaa illee hin barbaachisu. Kan Oromoo ta'e duwwaadha asirratti hirmaatee kan wanta tokko tokko akka Oromummaatti malee asirratti dhiyaachuun karaa seeraas karaa seenaas naaf hin eeyyamamu jechuudha. Waan tokko gombaruu qabdanii karaa seenaa yoon dhufe ani seenaan koo seenaa sadarkaa kanarraa yookaan wanta waliigalaa kana beekumsa kana qabaadhee asirratti dhiyaachuu hin danda'u. Karaa seeraa dhuftellee karaa seeraas taanaan asirratti saba tokkoof biyya tokkoof dhaabbattee saba tokkoof waa'ee saba tokko dubbachuu sooshaal miidiyaa irratti hirmaachuun seeraa ala. Garuu immoo wanta uummanni koo dhaga'uu qabu wanta na quuqaa jiru wanta dabarfachuu barbaadu wanta uummanni Oromoo hundinuu kan sabboonaa ta'e maqaan Oromummaa ta'u osoo hin ta'in kan sabboonaa ta'e waan dhaga'uu qabu waan boorillee kan namoonni asirratti hirmaataa jirtan beekumsaan illee sadarkaa garaagaraa na caaluu hin danda'an. Garuu immoo wal dhaggeeffannee yaada tokko yeroo waliif finnee waan tokko ida'amne
yaada wal dhageenyu immoo bu'aa baay'ee waan nu buusuuf karaa kanaa fi kan inni yaada dhiyeessu barbaade atillee si jalaan iddoo qabadheen si'a itti fufi. Rakkoon hin jiru iddoon siif gadhiifamee jira arraan tanaaf firamtee reefu addaan kunnaan baay'ee ture. Mee falmataan eenyu? Falmataan eenyu yeroo tokko dhaggeeffatu barsiisuu dandeessaa dhaggeeffattoonni akka hordoftanii daawwattoonni keenya tokko falmataa seerritii hayyamaa warra jiru maal jettan falmataan eenyu kan na eegalu keessa? Okay, egaa falmataa jechuun maqaa falmataa kanaan waan baay'ee narra ga'e waan baay'ee itti dararamee waan baay'ee itti hidhamee sadarkaan maquma kanaan waa biraa gocha biraa osoo hin godhin maqaa falmataa jedhu kanaan baay'ee dararamee baay'ee narra ga'aa ture kanneen karaa sooshaal miidiyaa kana hiriyoonni koodana ilaalaa jiru namoota baay'eedha waan dhara miti. Waan baay'ee narra ga'ee falmataa jechuun quuqqaan qabu karaa biraallee uummata kootiif falmachuu yoon dadhabellee maqaadhumaan illee sinin deeggara jechuuf falmataa jedhe malee maqaan koo dhaaba olaanaa jedhama kan hin dhaladhe Wallaggaa lixaa aanaa Aroolimuu bakka jedhamuttidha kan hin dhaladhe jechuudha. Kanadha falmataan kan jedhamu karaa kani. Obbo Falmataa galatoomii amma jechuun dhugaadha. Bara waan baay'ee waan keessa dabaranii ilmaan Oromoo keessatti bara dheeraa goota keenyarra waan gahaa ture haadhota keenyarra waan gahaa ture haga bara Abiyyi masaraa mootummaa saddeetii ummanni snaayipariidhaan qeerroo baay'ee Oromiyaa guutuu keessatti akka dhangalaasaa ture. Yeroo keessan kana yeroo keessan kana wanni sun jira moo furmaata argatee jira? Egaa yeroo kana nu caalaatti kan aangoo qabu qeerroodhaan beekama. Kanaafuu yeroo kan nama dhiituun nama dararuun nama maal jechuun hin jiru sadarkaan sun sadarkaa dur darbee dura du'eedha sun immoo karaa sana yoo dhuftellee sadarkaa nama itti dhaa'uun maal meeshaadhaan nama dha'uu dararuun sadarkaan sun fedhii waraanaa miti. Fedhii miseensaa osoo hin ta'in fedhii ajajoota fedhii warroota fedhii isaanii argachuuf jeequmsa tokkoon wantoota adda addaa waan argataniif deebi'ee immoo jibba uummata tokkorraa qaban ittiin ibsachuuf wanta godhamu malee miseensi ittisa raayyaa Itoophiyaa waliigalaa uummata nuti already ajajamootadha. Amma sadarkaan keenya ergii abbichuun keenya irra ba'eedha. Sadarkaan hundumaas mijatee gaafa abbichuun masaraa mootummaa keessa jiru sadarkaa sadiin utaalee wal darbee jechuudhaani. Sadarkaa koo malee bakka hin turellee sadarkaa sadirra ol ba'eeni amma kan hin argamu jechuudha. Amma mee kun maali? Kuni amma akkuma mul'ataa jiru kana ajjaa 50dha. Dura egaa akkuma beekamu namni tokko ittisa raayyaa Itoophiyaa keessaatii ajajaan kuma kan saba keenyaa yookaan Oromoo ta'e tokko akka ajajaa warra tokko yookaan TPLF keessaa warreen dhufan jechuudha. Isaan ajajaa 10 ta'anii akka jeneraalaatti ilaalamu keenyammoo hin beektaa dura ajajaa 1000 taateellee sadarkaa xiqqaa irratti kan ilaalamtu jechuudha. Kun hundumtuu yeroo duraa jechuudha. Kun hundumtuu arra seenaa ta'ee darbee jijjiiramni hin jiru kanneen jedhaniif asumaan kan hin dhaamuu barbaadu jijjiiramni jiru jijjiiramni addunyaadhaaf biyya keenya Itoophiyaa duwwaaf osoo hin ta'in kan addunyaadhaaf hafedha jijjiiramni jiru. Jijjiiramni hin jiruudhaani warroonni awwaara kaasan warroonni
fedhii mataa isaaniitiif qabsaanii uummata Oromoof qabsoofne jedhanii fayyuma waara kaasaa jiran jijjiiramni kana caalaa yoomilleen dhufu jijjiirama uummata isinii miti warri isinillee firiideemii qabdu akka barbaaddan socho'uu dandeessu arra garuu nu biraallee jijjiirama guddaatu jira akka barbaadde dubbachuu akka barbaadde hojjechuu sadarkaa qabdu ogummaa qabduun ramadamtee bakka barbaaddetti hojjechuun jijjiirama tokko jechuudha. Kanaafuu warreen jijjiirama hin jiru jedhan tarii warroonni akkas jedhanii qabsaan maal siif fakkaate yookaan mootummaan dhufe sun jechuun warra jijjiirama hin argine jedhanii warra isaan falmanitti jira dhuma san keessa ta'anii warroonni jechuun nutu jijjiirama kana fidellee jijjiirama hin jiru jecha mee wanni gurraa tokkoon fidadha hiikoo qaban jechaa jiranii taarukee wanna gurraan fidadhee dhufa sagalee jijjiirama jira okay dhiifama rakkoon qabu waa'ee Sorry if konkolaataa keessatti hin dhiifama rakkoon hin jiru. Jijjiiramni hin jiru warra jedhantu jira warra jijjiiramni hin jiru jedhan kanaaf maal dhaamtamee kana warreen jijjiiramni hin jiruudhaan akkuma beektu hin jiru uummata Oromoo keessumaayyuu uummanni Itoophiyaa jijjiirama kana baay'inaan simateetu jira keessumaa uummanni Oromoo miiliyoona 62 keessaati yoo baay'ate miiliyoonni 61 jijjiirama kana sirriitti fudhatee itti fayyadamaa kanneen jiran jiru kanneen itti fayyadamin immoo jiru akka tasaa ta'e yeroo qabsaan sanitti isaan natti fakkaata jijjiirama kana keessatti yookaan mootummaan dhufu sun biillaa konkolaataa addaa bitee fi akka dhuunfaatti jijjiirama dhuunfaadha kanneen barbaadan malee jijjiirama uummataa miti jechuudha warreen qabsaa turan gaafsana. Maaliif jennaan jijjiirama akka uummata keenyaatti yoo laalte jijjiirama baay'eetu jira gaaffiilee gaafataman keessaa sun warreen hayyoonni keenya gootonni keenya suuta jedhanii qajeelfamaan wanta sirrachuu danda'a jechuudha. Kanneen akka kootti gaaffii gaafatame keessaati kan afee yookaaniif uummata Oromoodhaaf ammallee gaaffii ta'ee kan jiru gaaffii afaanii fi gaaffii Finfinnee duwwaadha. Sun immoo booruttuu wanta sirraa'u. Kana ala garuu jijjiiramni hin jirre warri jedhaman warra TPLF-dhaan bitamanii yookaan uummatuma keenya ta'anii nutti naanna'anii nu nyaachuuf jedhan kanneen akka shanee bosona keessaa amma awwaara kaasaa jirtu jechuudha. Kanneen akkasii fa'i jijjiiramni hin jiru kanneen jedhan. Isaan immoo amma yeroo kanatti kan isaan qabsaa Oromoo jedhanii kan fudhachuu jiranitti jira waa'ee shanee. Shaneen kan uummata Oromoo irratti qabsaa'u malee kan uummata Oromoof qabsaa'u miti. Diina keenya hin beekna. Bar yeroo tokko shanee kanallee uummata keenyatti kanneen bitannuun amma karaa odeeffannoo asirratti odeeffannoo keenya baasuu dhiisullee waa'ee shanee kana jechuudha. Shaneen eenyuun bitamee uummata keenya akkasitti jeequu jira eenyutu bitee TPLF-dha kan bitee sadarkaan afaan keenya waan danda'aniif jijjiirama kana karaa deebisuuf wantoota adda addaa kan hojjetaa jiran shaneedha jechuudha. Deebisee kanneen akka Daawit Ibsaa fa'aa Daawit Ibsaa amma kanneen akka Daawit Ibsaa fa'aa Daawit Ibsaan dhufee amma kana bakka inni jiru hin beeknu jechuudha. Konkolaataan lama laatamee fi konkolaataa kana qabatee mana daadhiidha kan inni taa'ee dhugaa oolu jechuudha. Achitti. Finfinnee keessatti. Kanaafuu kun immoo maalirraa kan ka'edha
shanee keessaallee kanneen akka Daawud fa'aa harka keessaa qabu. Jaalmarroon kun eessa jira jechuun arginaa loltuudha jedhanii suuraa isaa faffacaasu. Jaalmarroon isaan bar amma kana bosona akka isaan jiran beeknaan qabatamaan nuuf otoo isaan iddoo isaan jiran beeknee nuuf salphaa ture iyyuu nuun baay'ee waan barbaannuuf salphaa ture otoo arganne jechuudha. Kun maalidha? Amma bar yeroo kana kanneen qabsaan kanneen bosonatti meeshaa qabatanii fiigan goota osoo hin ta'in dhiira osoo hin ta'in dubara jechuudha. Goota jechuun yeroo isaatti kan fayyadamu. Maal jechuu barbaadeen? Fakkeenyaaf kanneen akka qabsaa'anii yeroo isaaniitti fayyadamanii yeroo uummata of qabsaa'uu qabanitti qabsaa'anii yeroo uummanni immoo amma jijjiiramni jira. Galaasinillee galataan gara mana keessanitti deebi'aa jedhanii gootonni jechuun warra akkasiidha. Manatti galanii amma jijjiirama kana biyya keessa taa'anii sodaa tokko malee karaa sooshaal miidiyaas karaa madirakii adda addaallee yaada isaanii dhiyeessanii amma qabsoon firii taatee karaa qabsaa'uu dandeessudha jechuudha. Kanneen akkasii goota immoo kan jennu yeroo isaatti kan fayyadamu. Yeroo dur ture waggaa 50 meeqa bar qabsoofne meeshaadhaan miti kan jijjiirama finne. Meeshaadhaan taanaan jijjiirama fiduu hin dandeenyu. Sammuudhaan kan mo'anne har'a jijjiirama falaasifaa ijoolleen abbaa gadaa fidaniin namoonni baay'een namoonni eenyummaa isaanii hin beekne sabaaf sablammoonni kaleessa kunoo kaasanii amma awwaara kaasaa jiran eenyummaa isaanii ati eenyu itti gaafattellee kan eenyummaa isaanii hin beekne har'a dhiiga qeerroo keenyaatii fi ijoollee jijjiirama ijoollee abbaa gadaa fidaniin eenyummaa isaanii baraniiti kan ol utaalaa jiranii jechuudha. Argaa jirta akka Afrikaatti illee dheengaddaa asiiti gaafa Sudaaniin dhaqan uummanni Sudaan akka inni itti bu'aa ture si ergeen ture viidiyoo isaa karaa keessaa. Sirri. Kanaafuu jijjiiramni hin jiru jedhee kanneen bosonatti amma galaa jiru warra nurra bitamanidha. Uummanni keenya immoo kana baree jijjiiramni dhibbaa akka jiru dhibbaa jechuudha. Dhibbaa kanneen dhibbaa ta'uu baatellee akka kiyyatti akka fudhatama kootitti persentii 90 jijjiiramni jira dhee yaaduu nan danda'a jechuudha. Sirriitti dubbachuu nan danda'a. Baay'ee galatoomuu obbo Falmataa. Garuu mootummaan Itoophiyaa mootummaan Abiy uummata shororkeessitoota 5 jedhamu kanaaf baay'ee naannoo Wallaggaa keessatti uummata baay'ee cinqaa jiru biyya keessa deemanii baankii zarafuu dubartoota gudeeduu raayyaan ittisaa tarkaanfii fudhachuu danda'a. Maaliif waqtii kun hundi jiraate? Tokkoffaa waa'ee Wallaggaa ani Wallaggaayyuu waa'ee Wallaggaa sirriitti hin beekaa. Waa'ee Wallaggaa kanarratti rakkoo kan qabu shanee duwwaa osoo hin taane yeroo isaan mana qusannoo waliigala Itoophiyaa ganaa jijjiiramni dhufeennaan akkuma kaleessa uummanni Oromoon bushuu hin danda'u jedhanii maqaa nutti laataa turan sana maqaa sana akka sirriitti kan durayyuu jennee turre bara Oromoon bushuu hin danda'u kunoo amma har'a mana qusannoo nurraa saamame akka jedhanitti kaayoo isaanii kaayoo TPLF-dha kan hojjetame. Kanaafuu achi keessatti rakkoo kan qabu shanee duwwaa miti uummata Wallaggaa hundadha. Maaliif yoo jette duraan dursamee yoomillee taanaan yeroo qorannoo tokko qoratan daayireektii dhufanii bosonaa dhufanii mana qusannoo sana hin cabsan yeroo qoratan waa'ee naannoo eegumsa qabamoo hin qabu jedhanii gaafa uummata gaafatan uummanni sun icciitii kana sirriitti hin beekaa otoo dabarsee laatee wanti kun ta'uu hin qabu. Amma biyya nutu bushaa jira. Biyya nuun bushinu keessatti rakkoon uumamuu hin qabu. Jijjiirama kana nuti rakkoo maallaqaan qabnu Oromiyaan lalistuudha. Diqaalaa meeqatu dhufee Oromiyaa keessatti buqatee kan abbaa faadhiti isaan beekamne lafarraa agarree guddisnee
nyaataan taanaan quufnee rakkataaf laannee kan hin nyaanneef nyaachisaa kan hin dhugneef dhugsiisaadha kan nun jiraannu. Rakkina maallaqaas rakkina qabeenyaas hin qabnu nun. Rakkina nun qabnu rakkina bilisummaa. Rakkina eenyummaa keenya waggaa 50 guutuu kan darramaa turre sana ofirraa kaasuudha kan nun barbaanne malee. Har'a kaleessa maaliif hin saamin yeroo uummanni biraan duratti taphataa ture sana maallaqa taanaan maallaqa ittiin meeshaa bitatu dhabee yeroo jooraa turetti yeroo daaspooraan keenya warreen ala jirtan itti rakkattanii meeshaa abaa'oo hidhachiisaa turtan sana yeroo sanatti maan saamin maallaqa san mana sana cabsee maaliif hin fudhatin yeroo sana meeshaa gaallee bitatee ittiin of eeguufillee gaafa sana hin taa'aaf ture. Har'a jijjiiramni dhufnaan kaayoo saba biraa warreen jijjiirama kanan fudhatiin kaayoo isaaniif galmaan ga'uuf jedhanii mana sana cabsanii wantoota adda addaa olola adda addaa kaasaa turan. Garuu immoo mootummaan abbichuun waan tokko oduu namaan dhaga'u uummanni amma meeqatti irratti iyyaa jira kaayoo isaa fashaleessu wanta baay'ee ta'aa jira. Inni garuu nama sammuu qabu. Nama saayikoloojikaalii bakka akkasumaan wanta itti dubbachuu fettu fedhiitii barbaadurraa ka'ee wantoota adda addaa waan beekuuf inni fuulduratti kan inni deemaa jiru jechuudha. Kanaafuu uummanni Wallaggaa ammallee taanaan shanee of keessaa tokkoon dabarsee laatu taanaan rakkoo Oromoo jedhamee waamamoo osoo hin ta'in rakkoo Wallaggaadha. Akkuma Daawit Ibsaa jechuudha. Daawit Ibsaan nama Oromoof qabsaa'ee miti. Oradii akkam beekutti nama Wallaggaaf qabsaa'ee nama amantaa tokko goona. Wallagga maqaa Wallaggaatiin waamamuu kan qabu ABO'n jedhee wanta baay'ee kan hojjetaa turedha. Daawit Ibsaa nan beekaa naannoo koodhaan Wallaggadhaa namoonni baay'een na beekanii garuu gandaan qabsaa'uun gandaan wal qooduun Oromoo irraan barbaachisu amma amantaan wal qooduun hin barbaachisu. Amma yeroo kana uummanni Oromoo yoo danda'e kan gochuu qabu amantaan gandaan wal qooduu osoo hin ta'in uummata Itoophiyaallee walitti qabee bara amma yeroo kanarratti uummanni biraa tokko rakkoo keessa gale yoo jiraate uummanni Oromoo gargaarree rakkoo godina biraallee yookaan immoo rakkoo kibbaas haa ta'u rakkoo bahaas haa ta'u rakkoo lixaas haa ta'u uummanni kun seeraan waan seeraan kaa'ameef argachaa hin jiran jennee bukkee dhaabbanne uummata of jaallachiisuu malee uummata kaleessa nurratti waan hin taane gochaa turan akka sana goona yoo jenne biyya bushuun keenya maaliin beekama. Amma jaalala abbichuun itti facaasaa jiru. Kibbarratti agartee yeroo tokko gaafa biqiltuu dhaabuu yeroo abbichuun deeme sana baay'ee sodaachaa turre wanta biraa uumamiin inni baay'ee sodaachaa turre. Garuu gaafa dhaqu abbichuun hin beektaa qaamni isaa jaalala akkasitti dhangalaasaa deema. Sirriidha. Uummata nuun sodaataa turre sirbanii ililchanii abbichuu akkasittiin qabatan maaliif ree jaalala nama haqaan deemu nama dhugaa dubbatu nama saba isaaf quuqamee waggaa meeqaa cuucamee turedha. Kanaafuu namni kun hin galiiniif immoo jijjiiramni hin jirre kana waara kaasu baay'ee nama dhibaa jijjiiramni jira har'allee taanaan karaa kam jira yoo jedhamu namni gaafii qabu jiraannaan tokko lama jedhee karaa jijjiiramaa kana itti himuu ni danda'a jechuudha. Deeggarsa irratti kan ilaallate deeggarsa abbichuu deeggaruun akka kootti jechuudha. Karaa seenaas karaa seeraas dirqama kooti akka kootti jechuudha. Karaa seenaa yoo dhufne seenaan waggaa 50 waggaa meeqaaf dhiitamaa turre eenyummaa keenyatti afaan kana barraarraa dubbachuun rakkisaa jira. Afaan kana dubbachuun dirqama natti ta'ennaan dubbachaa jira. Amma reefuu baraa jira jechuu hin danda'a. Itti saalfannee eenyummaa keenyatti gad dhiitamnee yeroo lama taateellee dhaabbattee saraayyaa taatee dubbattu rakkoo adda addaa sirratti uuma ture. Maal barbaadda maal mari'achaa jirta maal dubbachaa jirta jedhamaa turte. Kana dhiitamnee har'a keessaa baanee jijjiirama adda addaa agarree uummanni keenya warreen hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaa turan qaama isaanii irratti wanta adda addaa gahaa ture hiikamanii har'a nagaa argannee waan jirruuf karaa seenaa jechuudha. Seenaa baay'ee gadadummaa keessa waan turreef karaa seenaallee deeggaruun dirqama kooti jechuudha. Karaa seeraa deeggaruu jechuun maal jechuudha? Karaa seeraa yoo dhufne ittisa raayyaa Itoophiyaati. Akka ittisa raayyaa Itoophiyaa tokkotti mootummaan tokko uummataaf mijates
dhiises jechuudha deeggaruuf dirqaman qabaa jechuudha. Maaliif ree kan hin baheef ummata Itoophiyaa hundaa fi mootummaan tokko haa dogoggoru haa dhiisu. Dogoggora isaa paarlaamaa fi ummata kan gaafate sirreessuu qabu. Nuti dogoggora isaa wajjiniin wal bira dhaabbannee mootummaa sana deeggaruudha jechuudha. Karaa seeraa yoo dhufne. Amma baay'inaan garuu ittisa raayyaa Itoophiyaa karaa seeraa duwwaa osoo hin ta'in baay'inaan kana bichuu deeggaraa jiru karaa seenaadha. Baay'inaan jechuudha. Ijoolleen keenya keessumaatii kanneen dura fedhii qabsaa'uu hin qabaanne amma waggaa 7 waggaa 10 itti dabalanii akka barbaadanitti jechuudha. Abbaa biyyummaatti dhaga'ameeti nutti dhaga'ameeti kan hojjechaa jirru kan qabsaa'aa jirru jechuudha. Maaliif akka seenaatiin jettanii beektan akka seeraa caalaa akka seenaa maaliif akkas ta'ee deeggarsi akka seeraa caalaa akka seenaatti gaafa deeggarru seera kana caalaa seerri durumaanii jira. Seeraan durumaa deeggaraa dhufne akka seenaatti kan deeggaruu jalqabne immoo nutiif seenaa haaraadha. Akka arraa nama dhalateetti of ilaalaan jira. Nama arraan dhaladhee malee jireenyas kan hin arguu jalqabe dura maal kan jiraataa ture hin beekne. Eessaa akkan dhufees hin beekne. Maalumaaf uummata kana keessatti uumame akkuma jettutti hin beekta. Wanta nurra gahaa ture. Wanta nurra gahaa ture waan meeshaa hidhannee jirru miti sitti meen jiraan. Akkan dararamee waan taanirra waan sadarkaa meeqarra kan gahaa ture sitti meetiin jira. Sadarkaa koo kanarratti jechuudha. Warroonni argaa jirta wanta baay'ee wanta uumamni nuu laate, wanta seerri nuu laate, wanta waaqni nuu laate kana hundumaa dhabne jechuudha. Karaa seenaa akka nuun deeggaru kan taasise. Deebi'ee immoo yeroo kanatti nama kee amaas haa ta'u gaariis haa ta'u yeroo kanatti abbichuu bira dhaabbattee gootota keenya hayyoota keenya bira dhaabbattee deeggaruun dirqama lammummaati. Seenaa dabarte kana yaadattee qeerroon kumaatamni meeqa kan irratti dhiinni isaa lola'e, kan irratti du'e, kan irratti ajjeefame, kan irratti hidhame, kan irratti ijisaa dukkana baree gaafa ifatti ba'ullee gaafa siiti ifatti baasan ifa ilaaluu dadhabee kan dhaabbannaatti ijisaa keessaa jaamee wanta baay'eetu irra ta'e. Kanaaf akka seenaatti kan nuun hin beekna. Ana ajjeesuu baatullee hajaja sitti laatama wanta baay'ee agarta waan gootuun qabdu dhaabbattee boossa hidhattee too jirtuu dhaabbattee boossa dhaabbattee ilaaltee waan hin taane yeroo irratti taasifamu akka hin dhiisne siyaasaan namni kun akkasii yookaan immoo yoo barbaadanillee alaabaan nam tokko baadhatee hin dhufin alaabaa kana isarratti darbatanii akka inni baatee dhufeetti rukkuti jedhamta. Kanaafuu seenaa caala kan hin jedhe karaa seenaadha kan mootummaa kana deeggaruu qabdu malee karaa seeraa kan deeggaru durumaa deeggaraa dhufne ammas taanaan otoo hin jaallatin karaa seeraallee deeggaruu hin dandeessu. Seenaa gaafa itti dabaltu seenaa yeroo caalsiftu garuu sekireeteriidhaan karaa kanallee waan ummatti karaa seenaa kan hin jedhama karaa seeraa kana sila sitti meera si walii wal qunnamuu akka riileeshinii kana uumuu hin danda'amu. Karaa seenaa yoo dhufte garuu seenaa qaama kee taatarra yoo argamte na argu ammallee dhokadheen kan dubbachaa jiru. Yoo hidhamessi warreen sammuu qaban warreen biyya tokko bushuu danda'an warreen ummata Oromoof guyyaa tokko yoo isaan hidhaman ummanni Oromoo akka agabuu bulu wanta adda addaa ummata Oromoo irratti kan ga'uu danda'anillee hidhamaa jiru. Anillee yoon hidhames yoon taa'es waan tokko waanan buusus waanan dabalus wantan godhus waanan jirreef jechuudha. Kanaafidha karaa seenaa hundumti keenya iyyuu seenaa agarte wanta poostii goote irratti jaarsa tokko agartee jirta. Jaarsa san waan tokko jaarsa jechuun jaarsi sun jaarsa naannoo karaa uummata gabu kana waan kan barreesseetiin maxxansee ture ni akka hooma waraanaa wanti akkasii sun maal akkasitti ilaaltu jechuun
Amma wantoota adda addaa irratti gaafa laaltu gaa mootummaan namoota baay'eedhaaf akka dimokiraasii tokkootti laateefii jira dubbachuu akka danda'an. Kun jechuun already qormaata jechuudha. Kun yeroo isaan amma beekumsa waa'ee uummata Oromoo beekeetii miti kan inni dubbachuu jiru yookaan dhugaa jiru miti. Yookaan seenaa dhuguma galmaa'ee waraqaarraa dubbisee miti kan inni dubbataa jiru. Kun ergamaadha barra. Nama akkasiidha kan amma uummata keenya irratti uummanni keenya kan baruu dadhabe maalidha? Namni kun hin dubbata. Ati koomentiidhaan illee akkasii nama akkasii koomentii barreessuu dhiisuudha tokkoffaa jechuudha. Inni murtiin tokkoffaa nama akkasiif koomentii barreessuu dhiisuu. Lammaffaa immoo waa'ee sanarratti namichi kun akkas jedhe jettee suura isaa kaasteellee waan poosti godhu yoo goote wanta adda addaa namicha sanaaf amilee laachaa jirta jechuudha. Ilaaltee garuu akka nama hin argiinitti namoota akkas dubbatan kana akka Oromoo tokkotti wanta sana agartee yoo hin argin callattee naannofne yookaan gurra keenya qabanne namni sun koomentii har'a hin argatu taanaan yookaan immoo nama isarratti olola kaasu nama isa arrabsu hin argatu taanaan bor wanta kanatti deebi'uu hin danda'u jechuudha. Nuti loluudhaan miti yoo lollee yoo aarsina jennee yoo arrabsina jennee akka caalu amilee guddaa laataafi jirra borillee qorannoo biraan irratti geggeessee waa'ee uummata keenyaa maqaa balleessuu waa'ee mootummaa waan adda addaa irratti deemaa jechuudha. Kun balleessaa kan qabu ijoollee maqeerroo keenyaa uummata Oromoodha jechuudha. Waa'ee kanarratti kan rakkoo qabu. Namoonni wanta barbaadan dubbachuu danda'u nuti yookaan ilaallee yaada kan nu barbaachisutti irratti wanta aaraa tokko yookaan immoo wanta qabatamaan qabu jiru tokko irratti taanaan yaada walii ilaannee akkas waliin mari'annee yaada sanas akkamitti akka sirreessuun akkamitti akka walii gallu dubbachuun barbaachisaa. Jaarsi sun maal jechuu jira? Abashaa keenya nuti abashaa taanee ofitti hin saalfannu. Manni Oromoo garuu gaallaa ta'ee ofitti saalfataa. Of jibbuu of ajjeesuu fedhuu gaafati gaallaa jettuun jaallatanii maal jedha. Kun maalirraa ka'ee? Kun maalirraa ka'eeti seeta? Nu ilaale nam tokko yeroo inni waan akkasii dubbatu kan akkamitti akkasinaan jettee maalidha jennee bakka mana abbaa fallegeenoo maal waan barbaanne jennaa namicha sanaaf amileedha jechuudha. Paaworii kennaafii jirra. Humna dabalataa laataafii jirra jechuudha. Garuu agarree wanta sana agarree garuu akka waan hin agarreetti callisnee dhiisne wanta warreen akka keessanii wanta biyya keenya Oromiyaaf fayyaduu danda'u wantoota adda addaa ilaalle akka intala wadala sanaa eenyudha maqaan ishee Jiji maal jettanii eenyu maqaan ishee? Ijjigaayyoo Kidaaneeti bar Kidaane jee Oromoon hin jiru bar. Aaboon intalli akkasii intalli Oromoon hin jirtu intalli nuti ergamtee isheen already wanta barreeffamuufidha kan isheen barbaadaa jirtu. Ishee jechuudha isheen mana fincaanii addunyaa kanaadha. Isheen mana fincaanii addunyaa kanaan beektaa mini kan addunyaan martuu itti fayyadamu. Akka mana hoteela tokko yoo nyaattee yookaan dhuddee baatellee gadi baatee itti fayyadamtu. Sun akkas intalli sun jechuudha. Waa'ee Oromoo waan beektu hin qabdu, waa'ee saba biraa waan beektu hin qabdu. Kan nama gaddisiisu ani Wallagga jetti ammallee asii dhayxee Daawit Ibsaa hunda ammattee kaatee suuraa tokko gadhiistee turte ani shaneedha. Shaneettu nu arrabsiisa bar. Gaafa kaan Jawaar arrabsiti, gaafa kaan Dr. Abiyyi arrabsiti, gaafa kaan Lammaa arrabsiti, gaafa kaan ana arrabsiti. Namni isiin hin arrabsin hin jiru. Namni isiin hin arrabsin hin jiru. Sani attentionallee isii hin goonu. Amma dheengadda akka tasaa fideen utaaltee haadhatii irratti maalitti homaa miti amma san asumaan bira kunna mee gaafii tokkoon si gaafadha isii odoo bakka kennuu fi baanne gaarii natti fakkaata Kumaandar Falmataa. Yeroo baay'ee uummanni shanee jettaniin kuni matireessa hagana girnoof hagana hiikne meeshaa waraanaa hagana barbadeessine loltuu hagana boojine bombii F1 Raashiyaadhaa hagana boojine kilaashinkoof hagana boojine jedhaniiti himan meediyaa isaa irratti uummanni kanidhaa kun maali wanni kun akkamiin laaltaati jechuun gaafumaa sii dhiheesse yeroo baay'ee jechuudha jechaan.
hawwiin isaanii galma ga'uu fi baatullee hawwiin isaanii gaarii ture. Fedhiin isaanii abdiin isaanii abjuudhaan malee qaamaan waan akkasiis godhamees hin beekuun argamus fuuldurattis hin ta'u. Ittisa raayyaa Itoophiyaa jechuun akkuma salphaa kanatti waan ilaaltuu miti. Deebi'ee wantoonni poosti godhaman yeroo hundumaa karaa mucaa Booranaa tokkollee nan argaa baay'inaan waan akkasirratti kan intention godhee yeroo hundumaa poosti godhee gadhiisu niin argaa. Suni tokkoffaa hidhannoo keenyaaf hidhannoo ittisa raayyaa Itoophiyaa fi hidhannoo shanee eessaa walitti dhufa. Hidhannoo isaanii lafa godhanii meeshaa isaanii lafa godhaniiti kan poosti godhanii akkas boojine akkas ajjeefne akkas maal taane jedhanii kan alba'an jechuudha. Isaan tokkoffaa karaa kan meeshaa baachuu malee akkamitti akka dhukaasanii nama dhaanillee hin beekan jechuudha. Waan afuuftuudha sun fayyumaatii. Meeshaa waraanaa kana garii eessaa fidan kaalsii haroo ammaati akka raayyaa ittisa Itoophiyaa tokkotti jirta. Uummanni kuni meeshaa waraanaa kaalsii haraafaa qabu. Qawwee haaraa kilaashinkoofii kana faa qabu. Kana dura meeshaa bitaa jedhaniiti biyya diiyaaspooraa kanarraa maallaqa waliif guuraa ture waggaa 27 dabre. Garuu bara akkasii wayyaaneen uummata fixxusan jechuudha. Har'a sun hundi dabreet eega dimokiraasiin kun dhufe Dr. Abiy irratti qabsaa'uudhaaf meeshaa waraanaa kana eessaa dhufaaf meeshaa waraanaa kun na dhibe jechuun naaf himuu dandeessaa. Eessaa jechuun eessaa dhufeef? Meeshaan kun sitti meetiin jira. Tokkoffaa aangoon kun biyyi keenya akka waliigalaatti biyyi Itoophiyaa kan ajajamaa ture. Akka Itoophiyaatti maqaan haa ta'u malee kan ajajamaa tures namoota dhuunfaadhaanii saba tokkooni walaantummaan meeshaan hundumaallee bakka bakkaatti ramadamtellee maqaadhaaf ramadamtee malee aangoon sun aangoo tokkorra teessee malee meeshaan kan bahu namoota dhuunfaatiin bahaa. Akkasumas sitti meetiin jira. TPLF'n meeshaa ittisni raayyaa Itoophiyaa hidhatee walitti hidhatee jira ammallee ni qaba jechuudha meeshaa gahaa. Suni eessaa dhufee yoo jetteef meeshaan tokko Raashaadha yookaan Ruusiyaadha jennu bitameetii dhufa. Kan bitee dhufus namoota dhuunfaadha. Kan oodiit godhus namoota dhuunfaadha. Yoo fedhan magaalaa isaanii guddittiitti meeshaa 5,000 erganii meeshaa 8,000 dhufe keessaa 3,000 gara ittisa raayyaatti erganii meeshaa sana immoo stand by yookaan guyyaa rakkinaa tokkoof meeshaa sana kaawwataadha kan turanii jechuudha. Har'as meeshaan sun kan dhufe karaa TPLF'dha. Kan uummata shanee kanaaf laatamaa jiru malee shaneen tokkoffaa dandeettiitti meeshaa bitattus hin qabdu. Karaa kana siyaasichi ammallee kan nurratti ta'aa jiru aangoon harkaa bahe kana walii isaanii wal nyaachisnee gara keenyatti deebina jedhanii sammuudhaan isaan sammuu qabu. Wanta ragaa baanuuf tokko sammuu qabu, obsa qabu. Otoo akka isaanii taaneeti yoona kana namoota baay'ee nu jalaa du'aa jira jechuudha. Qabsoo jennee isaan garuu ammallee lafa jaraan wantoota baay'ee hojjetaa jiru. Isaan obsa qabu. Wal dhaga'u. Isaan tokko. Bar karaa tokko gaafa teessee ilaaltu uummata isaanii baay'ee si ajaa'ibsiisu. Wanta namni tokko karaa sooshaal miidiyaa dubbate tokko uummata isaanii waliin ga'ama, wal dhaga'u, gargaarsa taanaan walii birmatu, dubbii taanaan walii dhaga'u. Kan keenya garuu agarteetta nama isaanii doolaara Ameerikaa miliyoona meeqaan nan bita jette afaan tokko sobii dubbadhu jette nama isaanii bituu hin dandeessu gonkumallee. Uummata keenya garuu agarteetta kanneen akka shanee kana doolaara 3 yookaan doolaara 50 itti laattee akka barbaadde uummata kee akka ajjeesistu gootaa jechuudha. Sanumaan nu bitamanii deebi'anii meeshaa sana isaanirraa fuudhanii nuti taphataa jiru. Meeshaa akkas goonee boojiinee ittisa raayyaa Itoophiyaa guyyaa tokko dhukaasanii hin beekan. Booranarra turree ni beekna. Karaa Wallaggaas taanaan karaa Kamis taanaan guyyaa tokko dhukaasaniitiin beekan. Fayyuma afuufanii hidhannoo isaan yeroo hundumaa poostii godhanii hidhannoo argaa jirra. Meeshaa bakka barbaadde fiduu dandeessa. Garuu kan dhuguma ittisa raayyaa Itoophiyaa irraa meeshaa fudhataniiru kan si jechisiisu yookaan mirkaneessuu kan dandeessu
hidhannoo jechuudha. Hidhannoon keenyaaf kan isaanii gonkumaa waliin argu jechuudha. Meeshaa akkuma jette meeshaa kanneen akkasii isaan qabaachuu danda'u, meeshaa bitanii fudhachuudha kan isaan bitanii fiduu danda'u jechuudha. Garuu hin binnes humna ittiin bitanuu qaban isaan ergamtoota bar. Isaan wanta godhi jedhaman godhu malee ergamtootadha isaan. Wayyaaneetu helikopteraan deemee faffacaasaaf jechuudha. Garuu Firoon Maashot akka Daawit Ibsaa kun maaliif barbaachise uummata Wallaggaa keessatti buulessuun uummata amma yeroo darbee uummanni hiriira bahaa turan nuti baanee qotachuu dadhabne mana duullataa beeta kiristaanaa takkaan immoo mana amantii kiristaanaa deemuu dadhabne deemnee gadhaa'inee deebi'uu dadhabne masjiida deemnee deebi'uu dadhabne magaalaa dhaa'inee waa bitannee deemuu dadhabne jedhanii hiriira bahaa turan uummanni kun. Namichi kun maali fedhiin isaa rakkoo irra gahuuf boodarra eenyutu itti gaafatama? Mootummaan hoo maaliif quse waan kana? Maaliif calliseetu malaala? Egaa mootummaan hin beekta. Mootummaa karaa tokko yaaduu miti. Mootummaa jechuun akka seeraatti ummata yoo ta'ullee yeroo kana garuu kan sochoosee naaftaas ta'ee beenzilas ta'ee konkolaataas ta'ee waan hundumaa ta'ee kan sochoosaa jiru abbichuudha jechuudha. Abbichuun immoo obsa rabbi laateef hin qaba. Namni tokko yeroo kennaa wayii qaba. Namni waan tokko tariifatan hin jiru. Kun garuu siyaasaan hin galaafta tarii galuufii danda'a. Xinnoon obsaaf jedhee abbichuun deengadda waan inni dubbataa ture tokko jira. Ijoollee koo guddisuun barbaada. Anillee yoo wal dhaga'uun dhibde amma kana sadarkaa kanarratti dubbachuu ga'eera jechuudha. Takkaa wanti kun nu harkaa baatennaan immoo sana booda uummanni Oromoo akkam ishaan Jinijaankaa kan jedhamtu kunis bosona keessa waraabessa waliin akka bineensaa bosona keessatti haftii malee hin qabsooftuu. Gaafa sana gaafa xiiqii ka'ii baasii dhukaasi jettee yookaan dhotoo uummanni Oromoo walii qabatee bosona galee hin dhukaasna jetteeti. Kan dura dhuufaa bosona baqatu isaan jechuudhaan beekna agarreerraan waliin dhukaasee argeera. Warroota afuuftuu akkasumatti of godhan kana argeetiin jira. Ammallee naannaa ilaalan na beeku. Kan gaabsan nu ari'eedhanii illee nu laaluu danda'an jechuudha. Kanaafuu mootummaan obsee fi sodaa itti fakkaate kanneen akka Daawit Ibsaa fa'aa immoo warreen teessoodhaaf qabsa'an warreen olaantummaa agarsiisuuf qabsa'an malee warroota uummata Oromoof qabsaa'e miti sun. Uummata Oromoof kan qabsaa'e gali yoo jedhame uummanni Oromoo bar qabsoon kun kan ta'e qabsoo isaatiin wanti tokko hin taane qabsoo Daawit Ibsaatiin qabsoo jaalleewwan warreen lubbuu isaanii bosona keessatti otoo maatii isaanii hin argin warreen lubbuu isaanii nuu kanfalan hin jiru. Jijjiirama kanaaf warreen nuu qabsa'an jiru. Arrallee kaleessa abaa'oo ta'anii arra seeraan biyyatti deebi'anii nagaadhaan uummata keenya duukaa qabsa'anii ammallee taanaan kan uummataan illee deeggarsi isaan barbaachisu. Kanneen waggaa meeqa waggaa 40-50 bosona ta'anii arra mana dhuunfaallee yoo jette mana dhuunfaa kan hin qabne hin jiru. Kan deeggarsa barbaadan akka kootti kanarraa eegamu angas qabaachuu dhiisullee birrii 100 takkallee qarshii 100 takka taanaan akka hin gargaaru uummanni keenya walitti yaanellee warroota akkasii gargaaruu dandeenya. Warroota seeraan qabsaa'anii dhufan jechuudha. Warroota Oromoof qabsaa'an. Warroota akka Daawit Ibsaa Gandaa fi Wallaggaaf qabsaa'an garuu ani hin deeggaru. Ani Wallaggaaf akka qabsaa'uu hin barbaanne tokkummaa Oromooti kan hin barbaadu. Ammallee kan isaan undergroundidha kan inni hojjetaa jiru jechuudha. Amma yookaan fuulduratti hin baane Daawit yookaan immoo dubbii keessaas hin baane. Dubbii keessaa akka hin baane maaliif nuun bosonatti naqxee ofii keetii calliste jedhanii warrinni bosona naqe sana dhufanii ajjeesu. Yoo mootummaa fuulduratti immoo bahee wanta adda addaa dubbachuu jalqabe immoo kaleessa nagaan dhuftee har'a akkamiin olola kaasuu jalqabde jedhamee karaa seenaan gaafatamaa miti. Kana hundumaarrayyuu lafa jalaani kan inni hojjetaa jiru jechuudha wantoota adda addaa. Kanneen akkasii kana immoo mootummaan hin agarree ta'a yookaan tarii immoo xinnoo bosona keessa waan tureef dadhabinsa yaaduu qabaachuu danda'a. Bakka biraa waan tureefi
mental case illee akka hin taane jira miti xinnoo obsee akka yaadu jedhee mootummaan tasgabbaa'ee fi ta'a malee waan hundumaa jalaa badeetu miti mootummaan bakka isaan jiraniiti bosonatti takkaa bosona waraana kana bosonatti akkaanandhaan guyyaa tokkotti marfii yookaaniif immoo callee takka kan isaan otoo isaan hin gatiin kan isaan gatanillee otoo nu biraan darbiin funaannee deebisuu dandeenya jechuudha. Kun mootummaan garuu immoo yoo galeef jedhe kan qabsoofnes akkasiin miti. Kan qabsoofne kaleessa hundumtuu kaayoo mataa isaatii qabaachuu danda'a. Uummanni Oromoo akka Oromootti waliin qabsaa'ee dhufe. Kana ilaaleetu mootummaan kan ilaalaa jiru. Kun immoo sodaa fi waan mootummaan bakka isaanii wallaale godhanii yaadanii naan dogoggoraniiru. Mootummaa miti namoonni dhuunfaan hin beeknan walitti dhufeenyaan taanaan. Kanaafuu kanneen shanee deeggaran ammayyuu taanaan Oromoo miti. Tarii akkuma isin jedhe kanneen karaarraa kaasnee guddisne hin jiru miti kanneen beela'anii karaarraa kaasnee guddisnee afaan baranii har'a an Oromoodha jedhanii afaan Oromoo barsiisnee uummata keenya irratti deebisanii harka nyaachisten deebisanii si ciniinan akka saree jechuudha. Kanneen akkasiidha malee waa tokko ta'uutii hin danda'u. Jiru namoota hedduu durumaallee taanaan ani dhoksaa miti akkasumaan daareetti waliin qunnama durallee yeroo jijjiiramni kun hin dhufin hayyoota gootota warroota adda bilisummaa Oromoo waliin qabsaa'anii dhufan yeroo sanallee waan irraa barbaachisu yaada deeggarsaa durii kaasellee namoonni kan deengadda wal nu barsiisallee na beeka san sirriitti ta'ee yaada kanaafuu isaan yoomillee taanaan wanta argachuu hin dandeenyeef fayyuma jooruun wanta dadhabina jechuudha wanta boor ittiin boqattuu hin qabdu taanaan uummata Oromoo biraas galatan qabanii hojii isaanis waa tokko gochuu waan hin dandeenyeef otoo dhiisanii nagaadhaan biyyatti harka laatanii immoo deebi'anii jijjiirama kanatti hirmaatanii gaariidhaan jedha. Galatoomi Commander Falmataa Oromoo. Meegaa fi tokkoon si gaafadha. Bara dabre 2000 bara 2018 dhiifama. Bara 2018 yeroo galaa jaanii biyya Asmaraa sanirraa Daawit Ibsaa faanii fi fakkaattonni isaanii galaa jee abbichuun akka nama mana hin qabne ala buluu jechuudha. Nama ala bulu tokko gali jettaanii tiire gali jettaan nama gartee hoomlasii jechuudha. So nama biyyarraa waggaa meeqaachi ture Asmararraa koottaa galaa jedhanii yeroo isaan Finfinnee dhufan sanitti qeerroon uummanni Oromoo miliyoona 6 ol simatanii turan. Isaan garuu waan shanee tana simatan itti fakkaate yeroo meediyaan akkasitti argisiisaa jechuudha. Garuu uummanni Oromoodhaa xiiqiidhaaf abbaa biyyummaa argisiisuudhaaf Finfinneetti akkasitti miliyoonni 5-6 ol wal gahe. Mee kana akkam jettee deebistaaf warra gaafa san uummanni baay'een dhufe sun shanee ka simatuuf dhufe itti fakkaatuuf ati akka raayyaa ittisaa waraanaa Itoophiyaa tokkotti. Egaa gaafa sana simannaan uummanni Oromoo godhes simannaa yeroo sana gammachuun kan gammade uummata Oromoo caalaa saba biraadha. Saba biraaf sodaa turre uummanni adda bilisummaa Oromoo dhugaa dubbachuuf yeroo sanatti uummata biraaf illee baay'ee kan sodaatamu boorcabsee nutti seenaadhaan akka kan nutti himamuu jira. Abaawoon warra dhugaa jechuudha. Warra sharee warra dhuufuu kanaa miti. Kanaa miti. Adda bilisummaa Oromoo yeroo dhukaastullee kan dhugaa jechuudha. Yeroo dhukaastu yeroo waliin wal loltullee waraanni fedhe itti deemellee akka sodaatee boodatti hin deebine dhukaasee akka nama bira hin dabarsine kan hundumaatti seenaan nutti himamaa jechuudha. Jechuun karaa yeroon uummata keessa jiru osoo hin ta'in karaa amma bakkumaan jiru kanatti illee kan nutti himamu jechuudha karaa seenaallee. Yeroo sana uummata Oromoo duwwaa miti sabni biraallee gammadee nutillee irrafne jennee gammannee turre. Nufillee sodaa guddaa ture baay'ee yeroo baay'inaan yeroo karaa miidiyaa kana dhageessu akka sabaawoon gar 10tti diigame jettee yaanne yeroo sana shaneen jinijaan kan Arsiin Baaleen
Wallaggaan qofaatti beektee yeroo sana hin beeknu icciitii kana ergii galanii miti kan dhageenyere. Sirriidha. Yeroo sana kan baay'ee gammade uummanni Itoophiyaa yeroo sana kan irratti hirmaatan sabni biraallee baay'ee irratti hirmaate simannaa guddaatu godhameef otoo icciitiin Daawit Ibsaafaa sun hin bahin. Gaafa dhufan uummata Oromoo dura kan simate uummata Tigraayidha. Yeroo sana qofaat biyya saniitti simatanii nyaachisanii nagaan yeroo sana kan natti fakkaatee ture akka dhuunfaa kootti yeroo sana kan isaan bosonaa galan gammachuu isaaniiti kan simatan jedheetiin ture. Garuu riileeshinii isaan qaban waraana isaanii waraana 500 itti dabalanidha kan isaan gara Oromiyaatti gashan yeroo sana jechuudha. Waraana mataa isaanii. Wayyaaneen waraana 500 shanee wajjiin gara Oromiyaa galchite jechuudha yeroo sana. Ragaadhaan illee akka argannetti yeroo tokko gara Wallagga kana keessaati walitti xinnoo dhukaasanii turanii miidhaan irra ga'ee ture. Namoota 17 akkasii yeroo waraqaa ragaa isaanii argamu waraqaa biyya sanaa namoota dhufan dhaloota biyya sanaa namoota afaan sana dubbatan ganda isaaniif bakka isaan itti dhalatan kan argame isaan irraadha. Fuulduratti isaan xinnoo muuxannoo waraanaas xinnoo waan qabaniif yeroo sana fuulduratti warreen shanee jedhamtu kun sagalee rasaasa dhageenyaan warfirra dhuufaadha kan isheen baqattee gaafsanii. Isaan kun dhaabbatanii xinnoo yaalanii turaniin dhaamanii gaafa waraqaa ragaa sun ilaalamu garuu kan TPLF fi kan warroota ergamtoota biyya sanarraa dhufe jechuudha. Gaafa sana walitti makanii ergamaniiti amma keessaa dhumtee yookaan illee baqattee biyyatti galaa jirti. Yoo duutanis biyya keessanirra sinii kan duu qabanidhanii shanee kana ijaaranii meeshaalee itti laataniiti. Meeshaa mataa isaanii barramma kan sila sitti muutu ture meeshaa 500 san meeshaa gaara kan isaan qabatanii deeman meeshaa nama 500 san nunduu jalqabnee jirra. Oodhaa meeshaa kanaan itti fayyadama. Gaafa kaayoon keenya bakkaan geesse immoo meeshaa kan nu deebistu jedhanii imaanaatti laataniiti kan isaan deemanarra kaleessa ittisa raayyaa Itoophiyaa irraa kana fudhannee maal goonee jinijaan kaa maal kan jedhan kanaa jechuudha icciitiin isaa. Deebi'ee gaafa simannaa. Go ahead. Gaafa simannaa Finfinnee irratti ta'e kan jettummoo simannaa Finfinnee irratti ta'e sana qeerroon keenya dhugumaa icciitii kana amma barutti ammallee taanaan adda bilisummaa uummata Oromoo isa dhugaadhaaf qabsaa'e amantaa addan baasiin ganda addan baasiin uummata Oromoo maqaa dha'ee kanneen bosona keessatti du'anillee jiru kanneen miilli isaanii naafa ta'anii harki isaanii citee miilli isaanii citee umurii isaanii bosona keessatti dabarsanii nagayaan ammallee kan uummata Oromoo bira kan jiraataa jiran jiru isaaniif kabaja isaaniitiif kan bahe uummanni Oromoo ammallee taanaan maaliif simanneedhe kan isatti gaabbu hin jiru. Sirna gootaaf kabaja gootaaf simannaa gootaaf ta'uudha kan ta'e ammallee taanaan sana maaliif goone jedhee kanaarullee kan itti dhaga'amullee uummanni Oromoo tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu baay'ee kan sitti tolu kabaja sanarratti otoon argame illee akka koottillee baay'ee kan na gammachiisu ture jechuudha. Garuu akka ajaja ABO tokkotti kanneen yeroo sana kan itti gaafatamaa kan turan Daawit Ibsaafaadha kan ture. Isaan inni ilaallatu ture already gaafa sana beennee otoo ta'e icciitii kan otoo beeknee jiraanne achirratti sadarkaa sanarratti akka inni dubbii kanallee nu dubbatu hin eeyyamnuuf tureeyyuu. Garuu immoo yeroo sana waan kana hin barree hin beekne nuti akka waliigalaatti gammachuu nutti dhaga'amee waan jiruuf diina keenyas gootota keenyas walitti qabneedha kan simannee jechuudha. Kanaafuu simannaa ta'eef sanaa deebi'ee hanga sanallee uummanni Oromoo simate diina Oromoo ta'uu isaanii kan bartu gaa waraana uummata saba biraa 500 itti dabalatanii amma Oromiyaa keessa kanneen maqaa shanee maqaa ABO goota Oromoo kanneen irriba dhabee uummata Oromoo raffisaa ture kan nyaata dhabee dhugaatii dhabee uummata Oromoo dhugsiisaa nyaachisaa kabachiisa kanneen kabaja dhabee huccuu uffatu dhabee qullaa deemaa uummata Oromoo kan uffatu kan godhaa ture ABO goota Oromoodha adda bilisummaa uummata Oromoo
maqaa isaanii balleessaa jira shaneen maqaa mootummaa keenyas balleessaa jira maqaa uummata Oromoos balleessaa jira seenaa keenyas xureessaa jira kanaafuu shanee kan deeggaru ammallee taanaan ajjeesneerraa qalleerraa kana gooneerraa kan jedhan afuuftuudha warreen poosti godhanii waan kana arganii warreen koomentii itti laatanis warreen poosti godhanis shaneedha sunillee uummata Oromoo miti dhuufuuf albaatii akka isaaniidha jechuudha namni tokko ati addunyaa kanarra hanga jirtutti dhugaa dubbatteedha kan jiraachuu qabdu ani toon amma kana toon sibira taayaan fuuldura rasaasaa taa'eeti kan hin jiru fuuldura kootos ilaaleeti jechuun eeriyaan kun akka jirutti diina kan jiru otoon akkasitti nagaa dubbachaa jiru du'uu nan danda'a waan sobaa tokko toon dubbadhee du'ee garuu seenaa ta'uu hin dandeessu dhugaa dubbattee dhugaa hojjettee wanta jiru hidhaa sodaa miti du'a sodaa miti dhugaa jirtu sirriitti dubbattee garam jira shaneen dhugaa qabaannaan dhugaa shaneen siif almaan siif jedhee yookaan shanee akka inni dhugaan arganne jedhee asirratti waan hin taane hin dubbadu waan dhugaa hin qabneef waan kaayoo hin qabneef otoo nam tokko argattee akka carraa ta'ee asirratti affeertee qabsoon keessan maaliif qabsaa jirtu jettee gaafatte waa'ee qabsoo isaatii kan si deebisee sitti himu hin jiru qabsaa osoo hin ta'in jechuun waraana 500ti wayyaaneen ka wajjin gad ergite ABO fi wayyaaneen gaawwal dhahaa wayyaaneen ABO tana biyyarraa baastee kan mooratti fixxee turte eenyu dhahuu fi wayyaanee wajjin waraana 500 wayyaaneen biyya Tigraayirraa Oromiyaa kan wajjin naqxeef shanee wajjin waraana Daawit Ibsaa anatu ajaja wajjin kagannayte eenyu waraanuufi eenyu shoorarkeessuufi beezi military waraana isaanii eessa godhataniiti eenyu waraanuufi eenyu irratti duuluufi isaan kun maal ta'uudhaaf eenyu waraanuufi kan dhufan isaan kaayyoon isaanii sitti meeraan siyaasa guddaadha kan isaan gaggeessaa jiran isaan uummata shaneen kaayyoo isaa waan hin beekneef kan deebisee uummata keenya gudeedaa jira amma wallaggarraa sitti meen jira namni akka itti gabaa dhaqee shamarreen gabaa dhaqee galuu hin dandeessu uummata shamarreen gudeedamaa jiru anillee armee kootiif jechuudha maallaqa yommuu erguu fi karaatti dhaqanii mana qusannaadhaallee fudhatan sodaa jechuudha kana hanga kanaatti sadarkaa kanarra kan jiramu ummanni TPLF immoo warreen kana erganii meeshaa waraanaa hidhachiisanii ergan uummata Oromoo akka ajjeesanii miti jijjiirama kana akka fashalaa'uuf maaliif yoo jijjiiramni dhufe tokkoffaa isaaniif wanta isaan hojjechaa turan yoo nagaan dhufe wanta isaan hojjechaa turan wantoota adda addaa irratti beekamaa seeraan akka isaan gaafataman akka isaan qabamanii kan irratti taasifamu yoo jeequmsi ka'e garuu seenaa isaan galmeessan kan irratti qoratus hin jiru maal godhan kanneen achi keessaa seeraa ala baqatanii biyya sanatti kanneen akka Getaachoo Asaffaa kanneen akka isaan hin qabamne kan taasisuu danda'u yoo jeequ ka'edha yoo nagaan jiraate garuu dippiloomaasiinis seeraanis taanaan kanneen rakkoof uumanii gara biyya sanaatti galanii jiran dhaqanii seeraan qabamu shaneenis uummanni biraa soolola adda addaa yeroo kaasan garuu fayyadaa sanatti jeequmsa sanatti fayyadamanii warreen rakkoo biraa qaban keessa dhokatanii akka jiraatanii fi kaayyoon kan hojjetamaa jiru malee uummata kamillee waraanuun miti sun. Jechaan inumaatu Abboy Sibahat Faan alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii dhiichisaa turan Tigraay keessatti yeroo tokkotti guyyuma tokkotti achumarraa dhufanii guyyuma tokko paarii amma nama tokko guyyuma tokkotti akkasitti wajjin hin utaaltu wajjin wannaan jettu ummanni kun wayyaanee wajjin dalaguu ar'uma eegalee fakkaata baruma dabre qofa eegalee fakkaata waggaa 27 dabre kana hunda asiin ummata Oromootiif nama falmu fakkaatanii ummata Oromoo nyaataan turre hojiin isaanii Daawit Ibsaa Faan akkamii yaadda namni tokko guyyuma tokkotti dhufee wajjin hin utaalu alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii akkasitti utaalaa turan Tigraay keessatti jechuudha waggaa 27 dabran hunda ummata Oromoodhaa asiin isinii qabsooyinaa kooddaa bitaa meeshaa waraanaa bitaa qawwee bitaa yuunifoormii bitaa jedhanii irraa guuran achiin immoo wayyaanee wajjin hojjetaa turan
mee maal si fakkaata waggaa yeroo gabaabaa kana qofa wayyaanii wajjin hojjetu eegale Daawit Ibsaa akkasi fakkaatutti. Durumaayyuu bar waa'ee Daawiti kanneen beekan muuxannoo isaa waliin kan qabsaan kanneen ati Wallaggaaf hin qabsaa'u namoota jedhellee asitti rasaasan kan dhaamanii bosona keessatti hafan baay'ee jiru. Yeroo sana immoo riileeshiniin Suba'at fa'aa wajjin walitti dhufeenyi haaraan godhame sun immoo yoo jettee fi yeroo sani yeroo dhufanii simannaa godhaniif duwwaa miti ganaa otoo mootummaan dhaqee hin gaafatiin kan dursee gaafate biyyatti akka galamu fedhii isaaniitiin miti fedhii TPLF guutuufidha kan isaan biyyatti deebi'an Daawit fa'aa taanaan jechuudha walitti dhufeenya guddaa qabu ammallee taanaan yeroo sana yeroo abbichuun dhaqee gaafachuu dura wal qunnamtii qabu isaan durumaallee jechuudha wal qunnamtii qabu durumaa kaasanii yeroo sanallee maqaadhaaf baqatee otoo Daawit biyya keessa jiraateellee namni tokkollee namni itti bu'u hin jiru warra ijoollee Oromoo dhugaa turan sitti meetiin jira yoo akka carraa taatanii dhiibdanii qabsooftan sida kan irra ba'uu qabu Daawit amma achi taa'es biyyatti deebi'es durallee hin tuqamu maaliif irra walitti dhufeenya guddaa qabanni uummata TPLF hojjechuun jechuudha. Kanaafuu yeroo sana immoo simannaan kan ta'ee fi waan icciitiin amma siin jedhe kanadha. Icciitii akka dhiifamni dhufe beekaa jijjiiramni dhufe kun jira. Namoonni hattoonni jiru achi keessa kanneen namoota irratti miidhaa geessaa jiran jiru ammallee kan dhokatanii seeratti hin dhiyaatiin kanneen jiran jiru. Isaan kun immoo akka hin qabamne siisteemii isaan itti fayyadamuu danda'an filannoo isaan qaban akka jeequmsi ka'uuf wantoota adda addaa uumamennaan teeshiniin kee gara sanatti deebi'ee warroota seera jalaa ba'an barbaaduun dhattu jechuudha nagaasaas jiru kana dura kabachiisuudha kan yaaltu miti. Siyaasa kanatti fayyadamuufidha kan isaan simannaa godhan malee otoo keessi isaanii gubatu bar gaafa sana siyaasa guddaadhaaf sodaatan malee otoo sumii irratti naqanii nyaata isaan nyaatan sana irratti fixuun danda'u. Garuu immoo waan fuuldura isaanii jiru sodaatanii nu fayyaduu danda'u jedhanii maallaqaanis maallaqaa uummanni Itoophiyaa saamamaa ture kanatti gadhiisanii wofoon laalanii nyaata nyaatanii hin beekne kana dhufanii ani nyaatanii guyyaa sanatti dhugaatii dhuganii hin beekne sireerra rafanii hin beekne kana waan addaatti ta'e guyyaa tokkotti qabsaan waggaa 50-60 qabsaa ture jettee nun miidiyaadhaan waa'ee isaanirra reebamnee dhiitamaa turre guyyaa tokkotti uummata Oromoo gurguree taa'ee jechuudha. Guyyaa tokkotti dhaqee TPLF gurguree ammallee itti gurguramanii kanneen kaayyoo isaanii sirriitti kanneen akka shanee hojjetaa fi jiru jechuudha. Kanaafuu alaabaa qabachuu mitiiti. Alaabaa dura seeraanuu hin beekama alaabaa tokko qabattee yeroo argamtu rasaasaanidha kan itti dhaamtu. Achi booda waan geessifatanii booda shaneen akka inni bosona galee hojii isaa jalqabe booda maal godhan seerri Itoophiyaa kabajamu alaabaan adda addaa wal kaafamuu hin qabu alaabaa Itoophiyaa duwwaadha kan baatamuu qabu jedhamee yaada kaasaan turre isaan. Yaa akkas jarri kun dura maaliif gaafatan dura maaliif qabataa turan alaabaa baa'oo warreen qabataa turan deebi'anii immoo maaliif alaabaan alaabaa wal ba'uun qabu jedhanii maaliif mormuu jalqaban isaan namoota isaanii ijaarratanii hidhachiisanii bosona waan gashanii jiraniif jechuudha akka isaanii keessaa akka hin baane yoo ba'anillee ragaa waan qabaniif yeroo maallaqa laataniif viidiyoo kaameraa wantoota adda addaa waan of harkaa qabaniif isaan sunillee isaan ganuu hin danda'anii kaayyoo isaanii immoo meeshaatti laatanii jiru akka qabsaaniif akka nagaan uumne jiru achi keessaati jechuudha. Kanneen shaneen bar gaafuma dhufee gaafa boombii illee addabaabaayii masqalaa irratti gaafa darbatame illee yaadatta namoonni darbatan ijoollee keenyadha. Kun ergamtootuma shaneedha. Eenyutu erge immoo nama baay'ee guddaa barbaadamaa turedha kan erges. Kanaafuu hanga kana otoo jiru ummanni keenya immoo dammaquu qaba. Amma kan isaanii miti kan si dhibuun waa'ee shanee nan dhibuun waa'ee TPLF nan dhibuun waa'ee uummata biraa
lafa dhiituu awwaara kaasuu maal ta'uu nan dhibunaan waa'ee ummata keenyaadha. Ummanni keenya ammallee taanaan wal ijaaruu qaba. Kan wal ijaaru gara qilleenseetti qilleensa osoo hin ta'in dhugaa qabatee hayyoota keenya jijjiiramaano kanneen akka Lammaafaa, kanneen akka Abiyyifaa, kanneen akka Shimallisfaa, kanneen akka Jawaarfaa bira dhaabbatee deeggaree yaadaan akka isaan abdiin kutanne qabsoo kana isaanillee amma baay'ee deemaatu jiru. Abbichuu ana akka bichuu toon ta'eeti. Itoo akkas uummanni biraan irratti olola kaasaa jiru Arsii dhaquu mitiiti. Finfinnee keessallee dhaabbadhee deemuun natti ulfaata. Maaliif iji meeqatu reebu itoo arrabni meeqa irratti ta'aa jiru Arsii dhaqee wanta ta'ee hin beekne agarteetta helikooftariidhaan uummata lolaan buqqaase helikooftariidhaan kan deemanii nyaata laataafii jiran uummata keenyaaf. Kana caalaa jijjiirama kami kan barbaade moo waraana tokko laatamee fi akka inni mana dhuunfaa dhaqee eegutti kan isaan fedhan uummanni warroon jijjiiramni hin jiruudhaan maal fedhaniiti jijjiiramni kana caalaa maaltu dhufuu danda'a. Hundumtuu warra karaa sooshaal miidiyaalee akka barbaade akka dubbatu karaa miidiyaalee adda addaa rakkoo qabu rakkoolee walitti dhufeenya uummataas haa ta'u social life irraa ta'u waan adda addaa irratti illee rakkoo qabu akka inni dubbatu kennameefii jira. Wanta adda addaa jijjiiramni baay'eedha dhugaan sitti maatii jijjiirama kunumtuu jijjiirama tokko na laali jijjiirama tokko bakka kanumatti amani warreen asirratti daawwataa jirtanii warroota amana. Yaa jijjiiramni Jawaar murtiin du'aa itti murteeffamee akka biyya san keessa nagaan deemu ta'ee Biraanuu Naggaa murtiin du'aa itti murteeffamee biyya san nagaan keessa deema eenyu namicha Andargaachoo jettanii meeqa namni kuma meeqa ilmi namaa miilli harki citaa hin turamne isaan bara jijjiiramni hin jirre san eessa turanii ta'arra jijjiirama finna jettee nu yaati. Enes gaafii dhumaatiin isi gaafataa yoo barbaadde deebisuu dandeessaa yoo barbaadde deebisuu hin qabu. Obbo Jeneraal Kamaal Galchuu irratti isi gaafachuun hin danda'a. Rakkoon qabu waan an beeku taanaan. Yaa Jeneraal Kamaal Galchuu yeroo uummanni Oromoo dukkana keessatti akkasitti tumamaa hidhamaa biyyarraa ari'amaa turan sani onneen isa dadhabdee ani odoo uummanni kiyya tumamu uummanni kiyya ajjeefamu isin wajjin hin hojjedhu jechuudhaan namni kun nama helikooftariin deemu nama waddee argamu Birgeedar Jeneraala waraana hangas baay'atu fudhatee gara Eertiraadhaa seene. Eertiraa seenee gaafa sanatti makanii turanii sambuudhaan irratti lola kaastee jechuudha. Kanaafuu kana caalaa sitti baay'isuun barbaadu. Wanni gaafii kana caalaa sitti wanni jedhamu barbaadu. Siyaasa keessaa I just do one part kana caalaa deemu waan hin barbaanneef jechuun maaliif gaafa duraa san simatanii mooraa diinaa diidanii baga dhuftanii jedhamee baay'ee Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu haga suuraa isaa kaamizaan maxxansanii biyya Ameerikaa irratti gurgurataa turan manni biizinasaan dalagataa turanii. By the way alaabaa dabalatummaa Oromoo kana alaabaa biizinasaallee godhanii nama dura qaqqabu tokko nama dura qaqqabanii nama duchisiisu biizinas daldala itti godhatanii mee waa'ee Jeneraal Kamaal Galchuu kana gabaa uummata akkam jettee naaf yoo siyaasa kan keesseen illee kan barbaadu እሺ ዋይ ከማል ማላ ከይላልቻ ዱንፋኮት ከማል ጀቹን ጎተ ኤኙ ተኮሌ በከ ኢሳ ቡኡ እንደንደኝ ጎተ ዱጉመ ቀብሶ ዱዋ ኦሶንተይን ዋንተ ያለሙ እንደንደኝ ነመ ያለ ዋንተ ጨቡ እንደንደኝ ከንጨብሴ seenaa galmaa hin dandeenye kan galmeessedha baay'ee qabsaa'ota hundaa keessaa kan adda godhu rasaasa meeqa otoo dudduuba isaa jiru meeshaan meeqa otoo dudduuba isaa jiru yoo fedhan xiyyaaraan illee dha'uu kan danda'an garuu
quuqaa uummata kooti kan ilaaluu hin danda'u. Kana ilaaluurra lubbuu kootti murteessuu wayya jedhee nama lubbuu isaa dabarsee of kennee dhaqeellee waa'ee mootummaa irratti hololan kaasiin sammuudhaan siyaasaan qabsaa'ee shaneen akkuma jettu holola irratti kaastee isaa waliin gandaan wal qooduu gaafa duraa ililchanii maal jedhanii simatanii ergii sanaati warreen otoo deemanillee kanneen karaa irratti hafan jiru baay'een kanneen galaafataman jiru. Achi ga'ee garuu uummata Oromoodhaaf jedheen baheellee jedhee otoo miidiyaa irratti hin dubbatiin ani kana jedhee otoo guyyaa tokkollee sooshaal laayifii kamaanoo sooshaal miidiyaa kanarratti illee otoo hin argin nagaadhaan qabsaa'ee biyya isaati gaafa gala garuu nama akka goota tokkootti miti simannaa isaarraan tureen Ginnir bakka jedhamu tokko dhufee ture achin ture yeroo sana argeetuun jira jechuudha. Simannaa isaarraan qaamaan achi dhaabbadheen ture yeroo Kamaal dhufu jechuudha. Baalee Roobee Ginnir kan jedhamtu tokkodha magaalaa Ginnir tokkorraa dhufee ture simannaan hanga sanatti miti. Daawit Faacaalaa kan simachuun sirriitti kan simatamuu qabu ture eenyudha isa ture jechuudha. Kamaal Galchoo ture goota guddaa dhugaan siin jedhaati waan akkasii yaaluu jechuun bakka kana teessee sa'aatii barbaadetti amma yeroo akkas dubbattu kana abbaan fedhe galgala fuudhee wanta barbaaden si ajjeesuu danda'a. Kun lubbuu kee irratti murteessiteeti. Garuu saba kee caalaa saba keetiif lubbuu laachuun immoo wanta guddaa miti. Wanta seenaa bara baraan hin dagatamnedha jechuudha. Kanaafuu Kamaal akka kootti afaan kootiin nama waamamu iyyuu miti. Natti ulfaataan Kamaal jedha gaafa waamullee dhugaan siin jedha. Baay'ee goota guddaa goota kabajamuu qabu seenaan isaa sirriitti hin waamamne. Akka Nagaasoo Gidaadaa yeroo tokko Nagaasoo Gidaadaa eenyudha yeroo lubbuun isaa ergii du'ee booda nama akkasii ture seenaan Oromoon kana barrakkinni isaa ergii namni du'ee booda seenaa namaa faarsuun maal namaa godha yeroo inni jiru wal gargaaruun dhukkubsatee yaalamuu dadhabee akka inni du'e goota akkasii otoo qabnu gaafa inni du'ee booda maqaa namaa faarsuu miti barra otoo inni jiru namni kun seenaa akkasii galmeessee jira badhaasni kan akka kana badhaafamuu qaba. Otoo har'a Kamaal badhaafamee yookaan sadarkaa guddaa tokkorra ga'ee argame Kamaal boor nama tokko uummatee jechuudha yookaan naan bakka buusee jira jechuudha. Garuu isallee gaafa laaltu amileen tokkollee sitti dhaga'ame uummanni kun otoo darrama boorii keessa seenellee amilee kamiin kan uummata kana gargaaruu dandeessu. Ammallee dagatameetu jira kanneen akka Kamaal fa'aa jechuudha baay'ee dagatamanii jiru uummata Oromoo birattillee sirriitti kan yaadatamuu qaban guyyaan sunillee akka kootti kabajamuu qabdi guyyittiin sun akka Oromootti akkuma Irreechaa kanatti guyyaatti guyyittiin sun guyyaa gootaa jedhamte guyyaa addaa akka kabajamuu qabdu dhaamsa dabarfachuun barbaadan dhugaan siin jedhaati wanta jechuun otoo bakka kana taate ati yaaluu mitiiti hin yaaddu waan akkasii garuu gootni kun garuu ijaan gaafa laaltu gaarri tokko baay'ee guddaadha gaafa deemtu ruma baataa iji sodaattuudha lapheen garuu dhagaadha kanaafuu Kamaal akka kootti jechan ittiin dubbadhus jechan ittiin waa'ee isaa dubbadhu waan hin dandeenyeef waa'ee isaa natti ulfaataa goota jedhamee bichaa miti goota duwwaa miti goota caaluudha Kamaal akka ilaalcha kootiitti jechuudha. Baay'ee galatoomii akkasumatti jeneraalonni Haayiluu Goonfaa akkasumatti waamaman jeneraalonni baay'ee lafa jalatti hidhamanii buutiin jawween irra deemaa sagantaa biraatiin walitti deebinaa torsiiseetiin jira galatoomii Commander Falmata Oromiyaa namoonni baay'een rakkoo sirriitti warra barreessu rakkoon tokkollee hin jiru already waliin dubbannee jira. Kaneen sirriitti oloon illee oofte ammaan tanaaf dirree lolaa keessa jirta ammaan daangaa Oromiyaa eessisaa jirta. Sirna dubbataa jirta. Oloon isaaniidhaa homaa akka homaa sinboore
nagaan naaturii nagaa guutuu sii kenneen jira guyyaa gaarii qaba Ayyee dhumarratti ayyaa achumaan waa tokko maalidhaa olola kaasuu duwwaa osoo hin ta'in kan inni qabu infekshinii guddaa dhiibbaa guddaadha. Sa'aatii ammaa kaasee jechuudha. Garuu dhiibbaan kun jecha koo kanarraa uummanni biraa uummanni Oromoo jijjiiramee narratti infekshinii dhufan fudhachuuf reediidhaan jechuun sitti meetiin jira. Karaa seenaas karaa seeraas wanta hin eeyyamamnedha. Garuu immoo an wanta natti dhufu miti kan yaaduu qaba warreen koomentii barreessanillee wantan jedhe sanarraa barumsa fudhatanii qophaa'uudha malee an olola irratti ka'uun miti ammayyuu wanta baay'eedha kan dubbatamaatii jiru sanii miti anni san of laadhe an beeki kanneen akka Baqqalee Garbaa fa'aa gootonni meeqaan kanneen akka Mararaa Guddinaa fa'aa hidhamanii turan anaa miti anni wanta nama dhuunfaa tokko bar nama bushuu hin dandeenyedhaan beektee. Annama of jiraachisuu obbushuu hin dandeenyedha. Harkaa gara afaaniitti kan jedhamu nama akkasittiin argatee jiraatudha. San miti dhugaa jirtu garuu uummanni koo dhaga'uu qaba. Waliif sheer godhee walirraa baratee wal dhaga'uu qaba. Kana waa'ee waan taataa maal taataa sodaan duruma sodaa seenaadhaan seenaa koof barbaaddeennan karaa keessaa wantoota jiran hundumaa sitti himuu ni danda'a. Kan kana caaluun narra ga'e har'a garuu yoo hidhamtes yoo dhiitamtes waa sittiin fakkaatu wanta gaarii agarteetii jirta amma sanas waan miidhamtu mini shaneen ololaa mitiitii qaamaan otoo na agarteeyyuu waan tokko na gochuu hin dandeessu bor dhufee bakka isaan jiran naa beellamanii bakka isaan jiran dhaabadhee walii qabee waa'ee isaanii dubbachuun hin danda'a amma kanatti namni lakkaa'u hin jiru lapheen laphee dhagaadha laphee akka isaanii dhuufuu fi ololaan laphee diigamuu miti lapheen baadheen jiru. Laphee namoota miiliyoona 62dha kan keessa jiru. Laphee miiliyoona uummata Oromoo uummata miiliyoona 62 kana yeroo walirratti maal ta'a dhagaadhaan ta'ee jira. Rasaasni keessan bahu laphee kana keessudha. Kanaafuu nagaan turaa baay'ee sin galateeffadhaa kanneen nu barreessaas nu hordofaa turtanis baay'ee guyyaa gaarii qabaadhu nageenya. Ashi baay'ee galatoomaa turtii gaarii. Aye nageenya. Ciao. Ciao.